Ashama akkam jirtu har'a kan inni irratti dubbadhu waa'ee kormammuudha. Kormammuu maaltu fidaa? Akkamiin daddarbaa? Akkasumas manuma keenyatti maal goonee ofirraa balleessina kan jedhu. Kormammuun kan namatti dhufu vaayirasii human papilloma virus jedhamuunidha. Tuttuqqiidhaan nama qaba. Kan inni namatti darbu tuttuqqiidhaanidha. Keessumaa kormammuu kan naannoo qaama saalaatti argamu inni kun baay'ee namatti darba tuttuqqiidhaan. Yeroo baay'ee qubaa fi harka irratti kan ba'u yoo ta'u, darbee darbee fuula, luka, naannoo qaama saalaa fi iddoo biraattis ba'uu danda'a. Yeroo hedduu wanti kun yaala hin barbaadu. Kormammuun kan parsantaa 65 ta'u, kan nama 10 keessaa nama 6 hanga 7 ta'u, turtii waggaa lamaan caala keessatti ofuma deebi'ee bada. Keessumaa daa'imman biratti, ijoollee biratti dafee bada jechuudha. Yoo immoo ofumaa baduu dide yookaan yoo nu yaaddesse maal gochuu qabna? Manuma keenyatti waan mana jiran keessaa kan nuti gochuu dandeenyu tokkoffaan qola muuziidha. Qola muuzii keessa isaa galgala qola muuzii kanaan iddoo kormammuun itti argamutti sirriitti rirriitaa. Haala kanaan torban lamaaf yoo itti fufne jijjiirama gaarii arguu dandeenya. Garbiraan dammadha. Damma qulqulluu iddoo kormammuu qabnutti dibuun waan akka feestaaliitiin hiinee bulchuu bakka itti dibne sana hiinee bulchuu yookaan jirbii irra kaa'aa hidhuu dammatti goonee jirbiirra keenya itti hidhuu pilaastariidhaanis haa ta'u hanga ganamaatti jechuudha. Haala kanaan hanga sirriitti badutti itti fufuu torbee 2-3 keessatti jijjiirama guddaa ta'e argitu. Inni garbiroon dhibee kana balleessuuf kormammuu balleessuuf waan mana keenya jiruun komxaaxxeedha yookaan acheetoo jedhamu. Inni kun bifa dhangala'aadhaan qophaa'ee jira. Appil vineegaar jedhama. Kana suuqii adda addaa irraa ni argattu. Acheetoo yookaan komxaaxxee keessa jirbii cuubuun kormammuu irratti hidhuu. Erga irratti hiinee irra bulchuu ganama ofirraa dhiqaa. Kanas hanga jijjiirama barbaadne arganutti itti fufuu. Inni garbiraan qullubbii adiidha. Qullubbii adii quncaasanii erga qopheessinee booda daakuudhaan yookaan caccabsinee tumuudhaan yookaan bulleessuudhaan kormammuu irratti hidhanii bulchuu. Kanas ganama ofirraa dhiquudhaan haaluma kanaan hanga jijjiirama arginutti itti fufuu. Isaan kun egaa salphaatti nurraa balleessuuf kanneen gargaaranidha jechuudha. Manuma keenya keessaa waan argannu. Maloota kana yoo nu dhiisuu dide, yoo nurraa baduu dide, yoo nu yaaddesse akkasumas yoo dhukkubbii eegalee fi halluu jijjiirratti rakkoo biraas ta'uu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuudhaan dawaan adda addaa jiru kan dibaman isa kana mana yaalaatti argachuun ni danda'ama. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Turtii gaarii.